sesena qaliiwwan koymaan oromoo laabiyoo baga nagaan nuftanii egaa ana hawishaa dullatti keessanii wallaaltanii jirtan jedhee yaada so osuma na wallaaltanii immoo egaa hamma tokko fuuluma kiyya adda baafattanii dullummaa kootiin adda baafattanii akkasin seentan akkasin sheergoota abdiin qaba salaamataa warra jechaa jirtaniif immoo waalaikum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh ahlan wa sahlan fulle dullatti kuni inni fanatti fakkaata amma sa'a sadiidha halkanillee dhufne ashaaneesh dulloomeen jira bakka yeroo nutti kuttee jirte osuma liiviirraa iyyinu osuma siyaasa dubbannu way ijaarsa tokkoon qabanne way fooqii tokko finfinneetti ijaarrii warrachi keessaan nafxanya yaasne jechuudha oh my god I am so sorry በጣም ነው የሚያዝነው ዱጋ ረብ ባይን ገዳ አና ኡፍ ዱለቲ ኮርጅቻ ጅስተኒፍ ኖሩ ሲንዘድ ይንዝራ ያኔ ዱለቲ ከሰም ዱጋ ወረደ ጃለተ ሜ ኦኒ ኦል ደርባ ኩማ ስነጃለተ ኢላላ ጆሌ በጣድ ነኩት ጆሌ ኦሮሞ ማርቲ ከሰኒዩ እሹፍ ነመ ባቲ ሰዲኑ ፈሲ መናይ ከሰን ሲመና ከሚት አከዘ ኢላሉን ቀበለቹዳ ሶ ከናብዘናል dullota tokko lemana ijazata ani gandanama arrabsanii fi abbaa jifaarin xiqqeessaniif hojii akkasaan uummatan hojii maalii akkasaan uummatan itti agarsiisna jechuudha so kanaaf jenna yoo isinitti tole share godha ijoolleen kamiyyuu wala kaafa wala badhaadhina wala bilsigina wala kaafa wala adda bilisummaa oromoo soo hin jedhi namni ani oromoodha jettu bira hin darbiini waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh haragani hangeri bar argu barbadu abadan hangeri argu hinfedu arra mal bektu yoro hangeri mitisni gale kanafdena ay allababas indullati kanakam ana dufu baganagan uftani qali wonko saatin nigab gadan tinintari ansinjallada thank you dullati sirra bareda basirra baredira akkana kinasija ana ukashti waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh zanna dide zrajako sayu baka muqatin jidda hon waye hodde zra dugarabti hangeri gorina gahay ንከባበር በነገራችን ላይ የወስምት ጆሌ ሼር ጎዳ ጆሌ መነሂዳ ሳውዲ አረቢያ ተርከመኒፍ ሰገሌታና ሀለ ዩሮ ኢላለቴ ዋይ ሾፒ ከነራስ ጥቆሽኒ ዱባዳ ጥቆሽ ወሊፍ ደደባርሳለቱ ሾፒ ከና ጥቆሽ ራስን ይጨጋሰለቱዳ ሰላምታ ወረጀቻ ጅርተኒ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ اهلا فيكم بقى نجان افتني وردوا لتي جتنس ور شرموط اجتنس ور بنغالي جتنس I don't care شرموط مان غبي غدا قوس يسبيكو بيجو شرموط مان غبي غدا دولار وكي ريال وكي اكنانو تبكى جرتني تجسودا شرموط مان غبي غدا قوس بيكودا وجيتو فتمامتي فلتا ما دچو دسا never batch said it to say if lakin ani gamsana tayedi mit okay afan oromo badan zrana fan amarifa osisi qala zadani yu ikasam beku so rakon qabu hawa malif dullomte akana way dullati way wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh odu anwat odu سلامتا بيتاي يعني منافق أمت وان أو في أكم جرا أتي أبي كيتيف ولي سمعت الرشاين دبس I don't care ما في مشكلة يفلك ما وان بربادن جشود جانديسو باي بريدك أنجو thank you so much وشاد وقاد دوبات وشيري غونا واي إنيو gobi good malif badi nani heru me jarza ki livi ranet ol ke jara
Ineerumtee qafaa sodaattiin jechaa turtanii oh my god ni tawallijee jechuudha dhaladhee nama sodaadhee hin beeku nama wajjinis walitti bu'ee hin beeku nama wajjinis wal loluu hin beeku isinii galee hawishaa achi dhuguma wallaggadha eeyyee hawwii eenyu adammoo hin jedha ani wallaggadha intala abushee garbaa intala maccaati qaata badde lubbuu koo eeyyee yeroo hiqaatan badee hawishaa oduu dhiisiinatti heerumii ha God. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ana share godha ka ya rabbi nama kanan ne ilalu kitin I am so sorry baay'ee fitti gadda. Dhugaadha mucaa mana hidhaa jiru tokkollee qabadhee isinii dhufa dheetanii naaf hin mijanne haala keessa jiran isiniif ibsaa irraa caalaa isaa dheetanii maaliif nuyi paartii waan deeggaruuf jecha keenya fudhachuu dhiisuu dandeessu. Mootummaa waan deeggaruuf ijoollee mana hidhaa jiranitti waan gammannu isinitti fakkaachuu ni mala no nuyi kan jiru biyya abbaa keenya biyya haadha keenya miti Saudi Arabiyaa jirra manjaaf qaadii malee hojjetaa jirra borqanuma shurxaa yeroo bigala kubzi bitachuu deemnu fuudhee xaagodhee mana hidhaa kana nu gashee rakkoo nama ijoollee kana mudachuu danda'a so kanaaf jenna nuyi ijoollee mana hidhaa jiraniif irra caalaa kan sagalee ta'u kan ittiin dhufu ijoollee badhaadhinaaf iyyuu so kanaaf zinan namaaf nama walitti buusuuf jecha waan hedduu haasoftu yeroo haasoftan warri dulloomtan akka kiyya afaan ani garuu afaan qabriin geenye xiqqoo ganaa ugaa inshallah ani yoo baay'ate ugaa 26 ko kuno maskaram 30 ittiin xumure jechuudha kanaaf zinan ma essa badde orinan jecha jirtan jira banne haaluma yeroo wajjin kaleessa media Dr. Shurubee tamaam irratti isiniif ibseen jira salaamata warreechaa jirtan waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh ana dhufu seenaatti yaada qabnurraa hamma beekumsa keenya waliif qoonne jechuudha hamma beekumsa keenya hangeerii waliin guurina baay'ee dogoggortanii hangeerii tokko ta'e malee dubbin ki hangeerii sin toksisiisa dheeni yaadu so namni immoo yaadaan nama hubachuu hin dandeenye akkuma itti dhufe nama arrabsa akkuma itti dhufe hangeerii ol darbata akkuma itti dhufe namaan jedhee nama arrabsa kalkuleeti gochuu hin dandeenyu sini galee meemoriin sammuu keenya kun vaayiree intini ta'ee jira spark jedhamu sana bitu miti spark bigalaati wanta bitamu sana yeroo irra darba akkas sini galee sammuu keessa yeroo tokko so sitti faradamu waliif daddabarsa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولي في الدبرسة سنين جتان زرا الدبرسة جرتاني سو أمامتي إكتنفو خجستودا كبجم توتا فجالتن توتا خردوف توتا hawishaa بيجي يوكين hawishaa انت لمجان انت لولغا انت لجمع سونان جتان I don't care أني دوبرتين بيان قبدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغنا فتراتني باين سنجالدا باين سنكبجا والرابع بني جرا سببني أني بدي في موج أسمي إبسين جرا خالصة جولين نور رفتي يوزراتني أني بدون كيا نما سودا مت يوكين مو أبن دي كرورا دوبت ديبو مت يورون جل قبول أمنني دي كروسون بيجي تيجي سودان داري إتمانين دي كري أمالي إتمانين دي كرا بتجرد دربو غورانيت partiin keenya kana dogongoree jira badii kana uummata keenya raga'ee jira jedhee dubbadha malee wanti boodatti na deebisuu hin jiru wanti abiyyi na jibbisiisuu hin jiru wanti abiyyiin oromoo miti na jechisiisu hin jiru never osoon eengadde duuba hin deeggariin iyyuu har'akee abiyyiin arrabsuun arrabsi osoo hin taane mootummaa kana kan sirreeffachuu dandeenyu yaadaan kan isaaf ta'u isaa cinaa dhaabbannee immoo ofirraa dhiibne miti namni tokko yeroo ofirraa dhiibamu homa bira jiru qabateetu mucucaatee kufaati sana oola beektu malee namni kun naga fedhee mucucaatee madaqee akka iddoo isin darbattan sana hin taa'u isinii galee bifa danda'ameen bifa dandeettis haa ta'u bifa maanis haa ta'u bakka sana dhaabbatee biyyatti sana ceesisuudhaaf yaalii godha isinii galee so kanaaf Dr. Abiyyi eengadda kaleessa osoo hin deeggarre ta'eeyyuu har'akee itti hin duulu isinii jechuu barbaade. Isinii bifa deeggaraa yoo ta'e deeggarra akkam akka ta'e yaadaan nama mormuun akkam akka ta'e adda baaftanii beektan dhugaa dubbachuu yoo ta'e. So Dr. Abiy Ahmed Oromoodha hojjeteera bakka dogongora qabutti immoo aydeellam Abiyyi miti mallas iyyuu jechuudha mallas beektu miti waan inni godhu ganaa ijoollee kichuu lafaa ol kaat fuudhee mana hidhaa xaa godhee achitti marzi nyaachisee makat godhee ficcisiisa jechuudha kan ta'uun immoo duuti Oromoo na gammachiisee miti laakiin yaani hundumtiyyuu akka qabaasiniin jechuu barbaadeeni
Dr. Adee akka mootummaa bara darbee sanaatii miti. Amma yeroo dhiyoo kanatti wal dhabdeen dhufee hundumtuu paartiidhaan wal uumee wal gurmeessee misaa kana ficcisiisaa jira malee mootummaan waggaa 27 sun akkam akka ture inni ilma abbaa gadaa aangootti bahee jijjiirama akkamitti akka dhufe arginee jirra. Isinii galee arginee jirra. Garuu jijjiirama jiru kanatti namni keenya waliin ta'ee hojjetee biyyittii sana ceesisuu bilisummaa fiduu hin feene dhugaa dubbachuu ta'e wal dhiibuu koorsii sanarra natti ta'uu qaba. Biyyittii kanatti astadaadaruu qabaadha. So kanatti wal dhabdeen dhufee ilmaan Oromoo wareegama lubbuu ta'e haaceellee dhabne jechuudha. Haacee akkumatti dhaaddatanitti galaafatanii jiru. Isinii galee kanaaf jennaani Dr. Abiy Ahmed arrabsitanii Oromummaa irraa fuutanii xiqqeessitanii suuraa balleessitanii haadha isaa abbaa isaa biyyi isaa osoo hin nafin arrabsitanii osoo hin taane aangorraa kan buusuu dandeessan yoo beekumsa akkasaa qabaattan yoo jijjiirama akkasaa qabaattan yoo jaalala akkasaa beektani malee bakka sanaa buustanii biyya sanatti taa'uu hin dandeessan never arat natu kana qabadha. Isinii galee ani mataan koo yeroo madaamin na xalabattu yoo hojiin kiyya ta'ee fi na kaawwatti ji'a tokko muluu dalagaa qawaaliyyuu dalaguu danda'a. Hojii sana yoo hin dandeenye wayi nagashiti wayaan ni baheen deema. Isinii galee namni yoo dandeettii isaa qabaate malee bakka sana dhaabbachuu hin danda'u. Dr. Abiy Ahmed afaan waraabessaatti isin isaatti raabuun barbaadne osoo isin akkana arrabsitanii obsee osoo of duuban ilaalin osoo bitaan ilaalin mirgan ilaalin hojjetee har'a ga'ee jira. Garuu osoo nama biyyattiif hin yaadne ta'e waan hundaayyuu abbaayis gaddabuu yaadu saba isaafis yaadu oma tokko hin jedhu dhugaa rabbiiti. Waggaa lama sirriitti bareechee hojjetaa ture Dr. Abiy Ahmed. OMN takka tola Abiyyi dabarsee hin beeku hamaasaa malee jechuudha. Isinii galee takka uummata wallaggaaf sagalee ta'e hin beeku OMN jechuudha. Takka uummata jimmaaf sagalee ta'e hin beeku OMN jechuudha. Badii Abiyyi kana wareegame kana fixee ilmaan Oromoo kana godhe malee tokko tolaasaa dubbattanii hin beektani xiiqii keessa gashtanii jirtu nama kana. Isinii galee xiiqii keessa gashtanii jirtu. Dr. Abiy Oromoo dhiisee nafxanyaa haammatee jirtu. Nafxanyaan akkamiin Abiyyi ofitti qabate mee? Nafxanyaan beekumsa Oromoo caale? Nafxanyaan baay'insaan Oromoo caale? No, hin caale. Isinii galee namni tokko immoo akkuma isiniin jedhe yeroo deemu yeroo mucucaatiin kufu. Yoo isin ofirraa dhiibdan akka isin ofirraa dhiibdanitti isin wajjin hallayyaan seenu. Laakiin nama sanatti jedhee nama sana wajjin biyyittii sana ceesisuu yaalii godha allaqa. Isinii galee Oromoo dhiisee nafxanyaa waliin deeme Abiyyiin jechuurra Abiyyi kana akkamitti ofitti butuu dandeenya? Gama kamiin Oromoof akka hojjetu yookiin immoo akkamitti nu waliin waliigaltee akka godhatu jettanii ofii keessanii isaa wajjin deemtanii sirreeffachuu dandeessu. Salphaadha waan hundaayyuu. Isinii galee malee achirraa buustanii of gabroomsa dhugaa rabbiiti 100% ani wayyaani engadde waggaa 27 isinitti taphataa turte eebbisaa addunyaa maal akka goote osoo argitanii wayyaanii sana ofitti deebistanii eenyummaa keessan dhoksuurra arabaa keessan dhoksuurra oromummaa keessan dubbachuu sodaachuurra Abiyyiif gabroomtanii osoo jiraatanii 100% natti tola dhugaa rabbiiti. Jawaar Mohammed hidhamuusaa dogongora ani haqan noksu garuu innis tolaa delegeen jiru sharrii abadan laptooppii gaafa kenne itti nu amansiise paartii kanatti amanaa kan ceesisu paartii kana dha'ee itti nu amansiise itti nu gashe boodarra paartiitti makamee aangoo barbaade ta'uu didi. Adda bilisummaa Oromoo kan diigee sababa kan ta'e Jawaar Mohammed jaallatus jibbitus an Jawaar Mohammed jibbaasaa hin qabu nan qeeqa garuu kanan qeequ immoo Oromoof waan hojjetu fan qeeqa. Isinii galee liqimsi ijoolleen arsii gandummaatti fiigina isin gandummaatti iyyaatu yeroo hundannan isin beeka. Ana akka rabbiitti isin beeka keessa hiisan jechuudha. Laakiin yeroo wanti ni jettan Jawaar Mohammed maal jedhee beektu ammasa adda bilisummaa Oromoo jaarmarroon eessa jira qamalee eegamoo maal eeggachi keessa jettanii har'a adda bilisummaa barbaadan jechuudha. Yeroo duraa maal jettan waraanni marroo nun barbaachisu waraanni adda bilisummaa Oromoo nun barbaachisu. Anaan miti kan hoogganamu dhee kan funyaan irra dhaabbatee farramsiise eenyu Jawaar Mohammed eenyu Daawud Ibsaatiin jechuudha. Kun soba eenyu kan jaal Daawud Ibsaa xiqqeessaa ture mee
warruma amma jaal daawud ibsaa akkana godhe jaal daawud ibsaa nama namaaf bitamu miti ammas jaal daawud ibsaa laffa'eera hojjeteera inshaallah ga'ee mataasaa hunuma argata warri isaa waliin illee ga'ee olaanaa qaban qabsoo keessatti ilmaan maccaaftuu lama umurri isaanii qabsoo keessatti fixan inshaallah isaaniillee ulumata saakkaa fi uluma hojjetu jechuudha laakiin kan adda bilisummaa oromoo diiguudhaaf sababa ta'e eenyu Jawaar Mohaammed liqimsi ግን ጃዋር መሐመድ ani hidhamu isaatti hin gammadu isin galee sababa biraa wajjin ittiin gammadu yeroo haaceen du'ee keessatti Dr. Abiy Jawaar Mohaammed mana hidhagashuun kun dogongora 100% isin galee yeroo abbaan ilma owwaallatutti inni intineedhuun kun dogongora ani intiniin jedhu laakiin innis immoo aangoo barbaachaaf kennee ka'ee fudhachuuf yaalii gochuun dhaaba sana makamuun achi dhaquun sana dhaquun kan diiguun kun sirrii miti isin galee nama kana kuffisuun amma nama kana kuffistanii wayyaanee fiddanii wayyaanee jala gabroomtanii akka harreetti hudduu keessa sin iltaa lafarra sin gootota ammee du'ee bisaa addunyaa kana ilaali eenyu kana wayyaanee bira kunkaan alaabaa jiraa kanatti wal bira qabuu mitiiti eenyu akkanatti kan ijaan ilaalu dhugaa rabbitti warra gumaa bira dhaqee isin garuu warra kaleessa waan ta'e yaadannee bari oromoon kaleessa waan keessa akka dabartan nama yaadanne jechuudha akka nama waan beekumsa hin qabne namatti jettanii jechuudha beekumsa keessan maalummaa keessan xiqqeessuudha kana isin galee waan inni eenyu amaara kililii sana keessaa jedhe warra Somaalee eenyu maqaan isaa Nazalaa badee jira warra inni isaaf jedhe fuutanii haa caaluuf Jawaaritti naannessitu ofii keessanii badii nama tokkoof itti naannessitu ofii keessanii miidhama tokko nama tokkoof itti naannessitu irraa kuttanii viidiyoo sana poostii gochuumaaf barbaachise kan shimallis kan inni dubbate guutummaa guututti poostiin gootanii yoo dhugummaan haqqaan qabsaa'ute maal barbaachise irraa kutanii intini jechuun shaarmuxaa yoo jettan narraan dubbifamu shaarmuxaa sigalee shaarmuxaa miti namni shaarmuxaan akka kiyyaamti sa'a kanas keessa nama abbatee dubbatu miti shaarmuxummaanis immoo gatii qaba yoo hubachuu dandeessan isinitti hima yeroo mara jechuudha shaarmuxummaa maal akka ta'e malakati fi bu'aan isaa malakati adda baasii dubbadhu warri shaarmuxaa jettu so kanaaf jennaan namni kamiyyuu dhaabni kamiyyuu aangoo yoo barbaade namni kamiyyuu aangoo yoo barbaade bifa kanaan miti kan aangoo argachuu dandeessan bifa kanaan miti kan biyya intinechuu dandeessan asalan saba tokko faarsaa namni biyya tokko bushee hin jiru seegalee saba tokko faarsaa hawaa jecha namni hawaa bulchuu danda'u allaqee nama tokko isaayyuu nama jireenya dhuunfaa moo sabaaf sablammii jireenya dhuunfaatti ana nama hawaana ana qofa jireenya dhuunfaatti nama intini jechuu danda'a bas moo wal akka walii galaatti saba walitti astadaadaru so kanaaf jennaan nuyi jibbaan qabnu hayyoota oromoo hundaayyuu ni kabajna walii galteedhaan akkasaan biyyatti sana bushan danda'anii jennaan hawwii keenya rakkoo qabu sinigin kan isin jechuun barbaada ajandaa kanaaf nuuf ni garuu kaasee na hasee irra caalaa ijoollee keenya warra mana hidhaatti argaman paartiidhaan lagaan gandaan osoo waliin qoodin amma kan mana hidhaa keessa argamu Arsiin jedhu Baaleen jedhu Harargeen jedhu Jimmaan jedhu Wallaggaan jedhu ijoollee kutaa 11 irraa saba Amaaraa keessas ni jira Tigraay keessas ni jira akkuma argitan jechuudha so kanaaf jennaan ijoollee kanaaf sagalee taane bifa barbaachisu mootummaa jechuu osoo hin taane kan rakkoo qabu eenyu imbaasii Saudi Arabiyaa warra koorsii guutee taa'ee damooza nyaatu jechuudha isin galee mootummaa biroo osoo hin taane rakkoon kan jiru imbaasiidha waan kana hojjetee kan gabaasu mootummaatti eenyu imbaasiidha imbaasiin erga gabaasee booddee mootummaan furmaatatti gochuu danda'a isin galee kanaaf jennaan mootummaan keenya illee akka maalitti irratti hojjetee ijoollee keenya warra mana hidhaatti lubbuun isaanis darbaa jiru makoyeef dhabanii baay'ee nama gaddisiisu ijoollee kanaaf furmaata akka isaan kennan abdii qabna isinirree warri dullootaa ergi baatanii dubbattanii fuula keessanisa shunturaa kan ergi agarsiistanii sagalee taa'afi uummata oromoo ganda nama abbaa jifaar arrabsuu raa'uuf kuusadha abbaa jifaarii nama takkaal kan saargatee hin beeknee miti kan arrabsu garuu baratu wal nu qixxeesse feesbuukiitu wal nu qixxeesse jechuudha beekaa fi wallaalaa so isinitti faradamu kanaaf jennaan sagalee haa taanuu fi waan nu mudatu hin beeknu hundi keenya biyya ormaa jirra kun paartiin ilaallatu isinii galee na rakkoon guddaan immoo kan jiru imbaasiidha malee Dr. Abiy Ahmed miti irra caalaa Dr. Abiy Ahmed mashallah yeroo darbee akkuma kana Dubaay argitanii jirtanii ilmoo ishee baatee intini jedhe dhugaa dubbachuuti namni kun cubbuu nurraa qaba laakiin nuti qabachuu wallaalee jirra so rabbiin beekumsa nuuf haa kennu
kanaaf jennaan ijoollee keenyaaf please sagalee haa taanu. Warreen nambara isaanii qabdan illee bilbilaa gaafadhaa waan isaan barbaachisu warri qaamaa qabdan intini jedhaa jechuudha. Inni bilbilaanis wanti isaan gargaaruu dandeenyu ni gargaara. Warri beeknullee warri bebbeektan akka kiyya akkuma kana gargaaraa isin jechuun barbaada. Irra caalaa saammoo sagalee ta'aa fi miidiyaa irratti wanti dubbatamu addunyaa hunda wal ga'a waan ta'eef jennaan afaan beektanii sagalee ta'aa fi سلامتا وريتشارتن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يرون ساعات تنتني الكومنتين إلى لو بيكتو إن سجله هاتانو فوان مودة مهم بيكمو عندي كنا بيو أرما جرا أكتبانو ملي أكتجلو هم بيكنو بلاهم كلاتان مودة جرا ورين مو وسو شرطان سنتفيقو سنكبو داف جلا في جيم بعجتني بلاهم كلاتان ساعة لم تنجرتو جر سنكبني جنة كلس ركون كابو بيا باهي نعجل يو جلسي كنا في دني جلام بعجتني بلان تاني أكا مودرن نينجتشون بربادا بلغو مني لك سدا مني لك توكنا بيكو بلغو سدا وانا كنا هم ميلا كله هنگا وفولي ساجو جولا سو كنا في زنات ركوتو كوي كابو نو ماتر نو يعرف سما إيبا ما مانجد أمنا درجة هنجيني جرا I don't care هيوتا كينيا ورما إيسا كجراني بيكتو ورسو نما أرب ساعتي مو أرب سما إيبا ما تغاني جنة نوي سان رب يكم شفنا نجرا سنيقالي ما تشافو لمي نما أرب سو تقاتي اللي هنجرو بيكم سان اللي تدقاقي جرا سود كانت سنة قالني ربيهم بعدين إسان الراهو بني نما أرب ساعتين جيني دري شابدو من نمان هنجنة جتشا بالجيت أن نما أرب ساعة أستاذن تاني ulamaan taane hojjetaa mootummaan taane kanaaf hojjetaa gandaan taane jechuudha. So isaan irraa hubannoo fudhachaa guddanne no matter nama arrabsuu yoo ta'es immoo narraa baratte yoo ta'e malee asin irraa barachuu miti ni galee gandaa arrabsuu yoo ta'e dhukee isin irraa kaasa rakkoo miti na beektu laakiin hin gaa'e dheetaniin madhiise. Kanaaf jennaani sagalee haa taanu warra akkasii shortaa jalaa baanettan fiigdanittan immoo bilis jalaa hin fiigiina. yoo sin qaban maallaqa kaffaltanii yoo ba'uu dandeessan kaffalaa ba'a yoo immoo ba'uu dandeenyu gara biyyatti keenya galee waan barbaanne hojjenna jechuudha. Hojii harkaa danuutu jira maashaallah. Biyya kana kan dhufne nuyi waan nyaannu waan dhugnu dhabne osoo hin taane jireenya sana caalu fooyyeessanii maatii keenya illee mana itti jijjiirree intini jenna inniiti malee waan nyaanne dhugnu hin dhabne soo kanaaf jenna balaa konkolaataaf hin saaxilaminaas ni jechuun barbaada. Kanadha ergaa ani qabu irra caalaa sagalee ta'aa fi mana hidhaa taatan immoo wanti isiniif aamuu barbaadu abiyyiin kana nu godhee jettanii ittiin hin jedhina please of qaba. Mana hidhaa jirtu makkoyyee kan qabdanii ni beekna miira keessa galtanii waa'ee mootummaa kan dubbachuu dandeessu laakiin akka sanaa osoo hin taane immoo jecha fudhatamaa qabu hamma baatanitti illee gaafa galtan waan barbaaddan jechuu dandeessu. I don't care mootummaan hin qeeqama sinigalee mootummaan hin qeeqama. So kanaaf jennaan kan saba hundaati Itoophiyaa bakka bu'ee hojjetaa jira waan ta'eef jennaan waan sharraa hir'ate tokko yoo jiraate itti yoo qeeqxan rakkoo miti garuu mana hidhaa taatanii kanadhaa sanadhaa hin jedhina please of qaba. So akkanatti intini sun ta'uu danda'a namni garaa isin ilaafuu danda'a. Keessattiyyuu baasiin Saa'ud Arabiyaa teessee ofirratti ruuzii keenyaatiin saba kee miidhamaa jiru osoo argitu keessattuu imbaasii Saa'ud Arabiyaati kan dubbii qabu jechuudha. Kursii guutee taa'ee damooza isaa nyaata maashaallah saba biyya isaa rakkoo mudataa jiru eessa akka jiru quban qabu jechuudha. Isinii galee imbaasii yoo rakkoo Saa'ud Arabiyaa keessa jiru gabaase abiyyi waan itti callisuuf hin qabu. So kanaaf jennaan mootummaa jechuurra imbaasii biyya Arabaatti iyyuudha. Imbaasii akka naannootti biyya kana biyya biraa namni mana dabaa jira yaaduu hin jiru. Biyya kana irra caalaasaa kan mana hidhaa jiru jechuudha namni. So imbaasii Saa'ud Arabiyaa isinii galee imbaasii Saa'ud Arabiyaa callistanii koorsii guutanii hin taa'inaa. Sabni keessa maalirra akka jiru namni keessa maalirra akka jiru quba hin qabdanii ofii nyaattanii bultuu ofii firaashii gaashaara raftuu ofii bishaan bareedaa dhugduu garuu ijoolleen keenya mana hidhaatti dararamaa jiraniif seenaan ilmaan Oromoos hin gaafata. Kanaaf iyyuu furmaata itti godhaa please isiniin jenna warra imbaasii
imbaasii Saawud Arabiyaatti irra caalaasaa kun kan ilaallatu malee mootummaa imbaasiin erga gabaasee booddee mootummaan itti furmaata godha. So abbichuun illee inshallah akkati haala mijeessitee ijoollee kana nuuf fudhatu abdii qabna. Hattaa nu illee biyya kana taa'uu hin feenu harka kenninne yoo galleellee alatolee akka biyya buunu barbaanna inshallah. So kan isiniin jedha abbichu koo please nu fudhadhu jecha nama hin dhagayini. Osuma si arrabsanii osuma si xiqqeessanii si arrabni iyyuu hafee diaspora biyya alaarra iyyuu hafee miidiyaan isaanii iyyuu waan tolaa kee dabarsaan turre obsaan keessa dabartee jirta rakkoo miti. Kanaaf jennaan waan hafe hundaatti illee akkati itti yaaddee intini jechuun abdiin qaba jechuudha inshallah. Kanaaf dulloomtee maalan ta'ee dulloomeen jira dhugaa rabbi. Na kan mampiran darbaa filisa galee haadaanuti darbee immoo dulloonni hojii dhabdanii dulloonni afaan qabritaati saayyuu osuma amma koo kanillee xiqqoo ishee maddiin buskuta fakkaatee rakkooyyuu miti kan dhabxee yeroon itti kutte jechuudha qabrii cabsitee kan keessaa baate kan fakkaatu subhanallah uumaan rabbii kun yaani idmee masheeto kana sokkee bifti ishee akkana jijjiirame ta'ee hin beeku. Intalli kun abbaa Jifaar jechuun iyyuu afaan ishee kana yeroo kudhan wadda attee booddee lulluqqattee dubbachuu qabdi yeroo kudhan iyyuu samaan ishee hin gadhiisu jechuudha. So warra akkasiif hojii akkamii akkasiin hojjettan isin umeen jira hojii akkamii akkasiin hojjettan maal beektu nama dullatti jechuudha buna danfisattee du'aayii gochuu fi oomu hojii harkaa ogummaa qabattee ogummaa ishee sanan waan sana yoo hojjette afaan ishee akka ziiphitti cufame jechuudha akka ziiphitti saxxa isinii galee maaliif dullummaa kana itti dhufee akka ijoollee sabiyyii waan barbaade akka ijoollee sabiyyii waan barbaade itti mul'isa jechuudha. Kanaaf yeroo sana dhabde abbaan Jifaar akkasii aanyoota akkasii qaba seenaa maal qabu abbaan Jifaar osoo hin jiraanne dhugaa rabbitti Oromoon kutaan 11 hin jirtu. Quba qabadhu 100% itti amanii fudhadhu liqimsaan asiin jedhe abbaan Jifaar aanaan Jimmaa osoo hin jiraanne jechuudha. Oromoon kutaan 10 hin jirtu. Never. So kanaaf jana waa'ee Jimmaa dubbachuuni ganaa kutaa tokko haajette kutaa tokko galtee barachuu si barbaachisa. So kanaaf jennaan irraa of qusadha warri dulloota hojii harkaa akkasiin hojjettan kun waan akkasii yoo hojjettan gaariidha. Amma kana yoo hojjette gurgurachuu dandeessa mana kee abbaan manaa kee wajjin buna kee irratti farrashattee faabittiin jettee buna kee dhugda jechuudha. So look warra dulloota hojii dhabee nama arrabsuudhaaf kun warra dulloota hojii dhabee nama arrabsuudhaaf. So alaabaa adda bilisummaa Oromoo isin galee eenyummaa keenyaan faayamne aadaa keenyaan faayamne yeroo itti zanaa jennee jiraannudha jechuudha. Kana amma nan hodhuufan deemaa kun xumuramne kana xumuree hin jira gosi kanaatiin xumuramne jechuudha. Isin galee dulloota warra hojii hin qabneedha. Dulloota warra hojii hin qabneedha. Isin galee abbaa Jifaar miti ijoollee Jimmaa tokko tuquudhaaf iyyuu kun samtuun jechuudha. Wallahi nama masheerraa dubbachuun barbaadu laakiin na ajaa'ibde malee kan ilkaan wal darbe please ilkaan keessan illee deemaatii artificialiin jira mashteeshfaa dhugaa rabbitti hojjetadha birrii 3,000 kaffaltu birrii 3,000 jechuudha 3,000 haa ta'u 5,000 haa ta'u Allahu a'lam. So kanaaf jennaan ittini jedha dubbiin keessan miidhagaa miti malkiin keessan miidhagaa miti maalummaan keessan miidhagaa miti nu jibbisiistan jechuudha. Facebook mayyuu nu jibbisiistan ol nu tuquudha ani gaafa intala sana argu beejii kiyyarra sa'aatii meeqa muluu osoo hin galiin taa'e dhugaa rabbitti. Maaliif uma isheen jawaala keessaan natti dhuftu qaamaan natti fakkaate seeqnii galee waan bifa hin qabne bifa badduu saayuu waa'ee abbaa Jifaar dubbatti. Abbaan Jifaar bar biyya bushaa turan osootiin dhalatiin dura eessaa beekta seenaa Jimmaa silaa buushtii ullaa amma isiniifannoodha ala akkamitti akka hodhamu isinitti agarsiisa. Abbaa 13 jechuudha. Abbaa 13 adda bilisummaa Oromoo sodheen jira alaabaa abbaa gadaa sodheen jira kun immoo ni adda bilisummaa Oromoo intiniidha laakiin intini miti kun aadiidha. Isinii galeemti akkamitti akka hodhamu hojii uummadha kanas ganda nama arrabsuurra hojii uummadha yoo ummoo lakkiin arrabsinetti kudhan godhee kan sirra deebisu na beektamti ani eenyu akkan ta'e ati abbaa Jifaariin tuqxeemti Jimmaan xiqqeesti kan eenyummaa keessa jibbisiisu anatu sitti hima na beekta garuu an ganda nama amma yoomittiin arrabsaa jedhee taniin dhiisee irra of qusadhee jechuudha. Okay amma akkamitti akka hodhamu irraanfadheen jiraayyuu hojiin ture akkamitti akka hodhamu sin agarsiisa.
Ilis hojii dhuunfadha warri dulloota warri nama arrabsitan warri biyya nama arrabsitan. Okay. Ana hawaasni jedhee quba qabaataa ta'e. Maal boodullattiin akkasii awuz billaa yeroon keenya silmaa idullattii akkasii maal hojjetti sila online irra yerootti ijoollee ishee guddistu ijoollee ishee hanqaba akka isheen as baatee abbaa Jifaariin nu arrabsiti maashaallah. Uff sittin nafni yaake bushti. Wallahi nama arrabsiti yeroo kanatti ijoollee ishee mana barumsaa geeffachuu. Eenyu lakka abduu seenii eessa jira abduu see dhabboo kan arrabaan bakka isheen jirtu of jibbisiisu jechuudha yeroo akkasii. Soo kanaaf jennaani ganda nama arrabsuurraa of qusadha. Akkamitti akka hodhamu isin agarsiisan jiras. Hojii uummachuu keessumaa dulloonni jechuudha. Warri yeroon itti jiru warri waggaa 25 gadi warri isaanii janachuullee danda'u hayi lubbuu koo keefek jirta akkam naguma siyaadi jedhanii koolmii walii gochuu danda'u. Dullatti akkasii viidiyoodhaan ilaaluudhaaf namaan toltu itti bilbiluudhaaf sagaleen hin bareedu. Kan akkasii maal namaa godhuudhaan itti bilbilu. Kanaafiyyuu nuyi kan umriin keenya waggaa 25 ol darbe hojii uummachuu yookiin immoo haasaan keenya yoo namaa fudhatama qabaate haasaa bareedaa haasa'u. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. So kanatu isinirraa tole jechuudha. Qaama isiniif hodhe isin agarsiisa. Saburo. Warri heerumuudhaaf intini jettan immoo anatti isiniif fida bakka isin jirtan jechuudha. Okay? Bakka isin jirtan isiniif. Dhugaa rabbiiti kolfinaa kana dhugaa dubbataan jira. Maal beektu? Namni umurii isaa xiqqaate janajjana yeroo isaa dabarsa. Amma kuni sagalee ishee sagalee boolla keessaa ol qabrii cabsee ba'ee fakkaata dhugaa rabbi. Namni yeroo janajjanu yeroo hayi lubbuu jedhu sagalee ishee itti tolu. Yoo moo viidiyoo koolii bilbilu fuulli ishee kan ofitti sasaabu yoo ta'e mucaan tokko faa jedhee ittiin haasa'a intineedha. Amma kun fuula ishee ilaaluudhaaf fuulli hin bareedu. Sagalee ishee kun akkuma isin argitan kana subhaanallah. Rabbiin gaafa nama uumu akkam godhee akka nama uumu garuu ani hin beeku. Uumaan kan rabbiiti laakiin waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Inna inarrabsina namni jimmaan tuqee hin milkaa'u dhugaa rabbii namni jimmaan tuqee hin milkaa'u never ana haqiqan isiniif hima. Senegalee namni jimmaan tuqee hin milkaa'u. Natti kofaltu wallahi dhuguma isiniin jedhee jira. Demo waa'ee shooppii irratti qoshee sinaasa'u oh my god na yaadachiistanii haasaa fidaa jira jedhanii lee shooppii jettanii naaf mormuu dhiistan garuu gaafa sana I am so sorry በጣም ነው አዘንኩባችሁ baay'ee isinii gaddee laakiin immoo warri shooppiidha jettanii ergan sana abbaa xaqixaqii kolleeti yaanillee dhiifama gaafatan jechuudha. ከልብ ነው የምናመሰግናቸው ጎንቦስ ጀኔ ሲንገላቴፋና ማሊፍ ሾፒidha jettanii itti amantanii dhiifama nu gaafachuu keessanidha. Baay'ee galatoomaa isin jenna. Yeroo sanatti gaa nuyi waan goonii tokko haqaan akkuma qabsoonu haqaan dubbanna waan ta'eef jenna. Nuyi 100% dhibbaan dhibbatisni himnee jira. Ergan sana ammoo gargi shooppii ta'uun dhufee shooppiidha jettanii okay jennee fudhannee jira. I don't care rakkoo tokko hin qabu. Oromoon dhiifama walii gochuu beeka. Irra walii darbuu beeka. Naaf zeeddaani. Osoo jaallatanii osoo fedhiin na kofalsiisu jechuudha. So shooppiidha jedhanii nama mormurra Oromoo kun dhiifamaa jechuutu 100% irra filatama jechuudha. Na waa'ee shooppii sana baay'ee nu bohaarsaa ture dhugaa dubbachuu ta'e. Hojiin biiroo keenyaa tokko ta'uu osoo beektu Zaaraan illee block na gootee jirti. I'm so sorry my sister baay'ee gadda block na gochuu geedha. Yaa bakka hojii keenyaatti wal arguun keenya hin oolu. Bakka hojii keenyaatti akkuma isiniin jedhe namni hojiin isaa tokko ta'e. Haasaa yeroon zambaroon irraa gochuun beeku. Dhugaadha waa'ee shooppii sanaa baay'ee nama hedduu miira keessa galchee ture. Rakkoo miti hanga amma darbes deebinee shooppii jechuu dandeenya. Isa ganaa dhufus shooppii jechuu dandeenya. Rabbiyyuun fideen malee oo dhufellee shooppii jenna. I don't care maafi mashkila. So jaarraa 21ffaa keessaa miti
bara akakilee abaabilee keenya wanti kun osoo post inuu ta'e akakileen keenya abaabileen keenya osoo jawwaalin qabatin osoo saayinsiin baratin osoo bakka akkana nama himuu danda'u jechuudha. Omiggaa jaarraa dabni tokko faa keessa shooppii jedhanii kana gogaa nama falmu jechuun wi lafaan nabaran yeroo shooppii jedhamee falmamu sana rabbiin nuuf haadhiisu nama ta'e kan hin dogongoriin hin jiru yaadama. Nama ta'e kan hin dogongoriin hin jiru I don't care. Sniganii miti nama ta'e kan hin dogongoriin hin jiru. Dogongora ofiitti immoo amananii intini jechuu wayya malee shooppiidha akkasidha beexiqqisuudha. By the way ijoolleen Ustaaz Abummaa sirriitti affeeraman suni ani Ustaaz Abummaas baay'een kabaja. Haamileettiin isaan tuquu hin qabu sinii galee haamilee isaaniittiin arrabsuu hin qabu dhugaa dubbachoota gama keessaan bilbilanii hawishaa shiriina anjachaa turanii so galata nama balleessuun gaarii miti gama keessaan bilbilanii baay'ee na jajjabeessaa turan jechuudha. Haamilee isaaniittiin tuquu hin qabu. Garuu haa ta'u malee kanan isaan komadhu ijoollee warra achirratti affeeramanii ijoollee warra achirratti affeeramanii kun shira biltsiginnaati qoy mudannoo shamara tokkoo fi Oromummaa maaltu walitti fide sijjamar sagalee haa taatu nama sagaleef ta'aa turedha sagalee haa taatu mudannoo ishee paartii maaltu walitti fide sijjamar paartiin badhaadhinaa nuyi fedhii keenyaan deeggarra malee miseensumti jaraayuu jechuudha. Miseensicha keessa kan jiru jechuudha. Matri meeqa akka ta'e yoo isin itti hime lafaanis hin mara dhugaa rabbiti isaan mataan isaanii nama barbaadne ayidellame isheetiin barbaadanii kana gochuu miti. Sijjamar photoshoppii video shopping eessaa dhufe kan godhamu inni akkasii video shopping hin jiru. Obboleettiin keenya dogongortee jirti. Dogongora isheetti immoo amantee Oromoo ishee dhiifama gaafattee rabbiin ishee dhiifama gaafachuu qabdi malee kun shira biltsiginnaati. Shirri biltsiginnaan ma kaddaa namaa fidee nama jala haataanaan egaa maal rakkoo qabaree akkuma kana taa'ee intini jedhannaan unuma mokkorra kaa hundi keenyallee so kanaaf jennaani mudannoo nama tokkoo fi paartii wanti walitti fidee hin jiru. Mudannoo nama tokkoof paartii wanti walitti fiduu hin jiru. Mudannoon akkuma jiru ta'e paartii ishee deeggaratu. Paartii ishee namni deeggariin jedhee hin jiru. Mashaallah intalli kun Oromoof sagalee taati haamilee ishee cabsuudhaa fi akkasii kun shira biltsiginnaati jedhanii warra yaada Ustaaz Abummaas nama badii isaanii maal isinitti fakkaate warri komattanii arrabsaa turtanillee gaariin goone badiin Ustaaz Abummaas jara kana warra achirratti leenkii erganii fi affeeran sana yeroo isaan shira biltsiginnaati jimmaatu kana godhe jimmaan qaama saalaa shamarraa walitti yeroo intini godhu yeroon qabu maa yaaki kan badhaadhina keessas jettan yeroo akkasii namni qabu hin jiru. Akka isaanitti dhufe warra of keessaa alba'u sana jechuudha. Nama ganda tokkoof dubbatu nama paartii tokko deeggaru achirratti affeeranii mormisiisuu isaaniitu dogongoraa malee mucayyoo kana fiduun dogongoraa miti. Garuu warreen immoo yuutuubitti daldalataa ture yeroo sana fidanii kan fakkeenya aslii fa'aa fudhatan tokkitti asandaaboo maqaa balleessi kana lakki akkas jedhanii obboleettii keenya waamanii achirratti affeeranii akkasitti shooppii ta'uu osoo nama amansiisaniiru ta'e okke kun yaada walii galaati. Islaaminatiif Oromummaaf yoo ta'e bifa kanaan tinedha dogongora isaaniiti. Ijoolleen kun immoo ijoollee paartii tokko deeggaranidha. Keessa paartii arrabsu nama arrabsu aarii bahuudha malee shooppummaa isaatti nuyi shooppii ta'ee dhugaatii dantaan qabnu maal nu dhibee bakka nama sanaa buuneen tini jechuun dandeenyu. Badii kootaan hawaa qofa tuqqee qabu malee bakka kiyyatti namni aanaa kiyyaa namni dhalataan ganda kiyyaa wallaggi bakka na bu'ee bakka koo wallagga arrabsamuu hin qabu. So nama sana tuqqee qabu. Kanaaf jennaani mudannoo qaama shamaraa tokko paartii walitti dhufuus baranumaan argee haa ta'uyyuu malee warri yaadarraa fudhu Ustaaz Abummaas dogoggorri isaanii warra achirratti affeerame kun shira biltsiginnaati kun shira maaliiti nuyi yeroo ijoolleen isaanii yuutuubitti daldalatan shira kaafaawati jenne irraa hin jenne isni galee inni aadaan keenyaaf biyyi keenya safuuf ilaameedhaan alate qaama dubartii tokko qaama haadha isaaf namni YouTube irra deemee qaama dhalaa tokko daldalatu argitaniitu hin jiru hin argine. Maaliif nuyi waan akkasii nama hojjetu miti nama bilginnaa miti nama haadhaaf obboleettii ofiif kabajaa qabu namni maccaaftuu lama.
So kanaaf jenna maccaaftuu lamni qaama saalaa shamarraa geessee yuutuubitti hin daldalatu jechuudha. Kan isaanii arginee jira. So kanaaf jenna Ustaaz Abuu Mu'aazis yoo Islaamummaaf ta'e yoo Oromummaaf ta'e ijoolleen sun shooppiidhaan maqaa nama hedduu balleessaa turanii nama sana achirratti affeertanii nuuf hin gaafanne kuni isin bira family isaan qabnu isin barsiisaa islaamaati ulamaadha nama ilmi rabbi ofirraa qabu tuquunis gaarii miti ijoollee koo miira keessa galtanii arrabsiinaa isiniin jechuun barbaada Ustaaz Abuu Mu'aaz xiqqaa guddaa osoo hin jedhiin nama affeeranii irratti illee baay'ee ta'anii nama nu gorsanidha dhugaa dubbachuu ta'e dhugaa isaanii balleessuun gaarii miti dogongorri isaanii gaafa sana ijoollee sana affeeranii yaadarraa fuudhan yeroo isaan shira bilchiginnaati jedhan zim jechuu hin qaban waa'ee paartii achi keessa fiduu hin qaban ture never yeroo jecha sana kaasan zim jechisiisitu isaan irra ture jechuudha maaliif miidiyaa isaanii irrattidha waa'ee shira bilchiginnaati qaamni saalaan takka kanaa shooppiidha jaratu akkas godhe yeroo jedhan ergaa dabarsan achirratti lakki nuyi waa'ee paartii irraa dubbataan jiru waa'ee mudannoo mucayyoo kanarraati waa'ee obboleetti keenya sataruudha jedhanii zim jechisiisaniiru ta'e dandeettii qabu miidiyaa isaanii irrattidha soo kana qofaa dogongoranii jiran isaan malee intala kanaaf shooppiidha jedhanii mormuu fi intini jennaa aslan waa'ee shooppii waa'ee intini ustaazota isaanii waan gashuun qabu waan kun isaan ilaallatu لكن هذا هو يوم اليوم إن رأسنا سنجتهم بربادة شوبي في نورمالي جارة دقدمي توقفاكي الشجرة كان أول شيء ودون هندن دام هذا هو نمي توقموني دوغونغورا يودوغونغورا سلة دوغونغورا ساتي أماني توبتي أورومو سادي فمغافتي عملي سادرا ما تتصفصلم جابتون جروا عملي شيس بيه عملي نما كاميو وفي التمن أمك قباتي زنان أيدو شو هنا زنا مچافو لمرة موتان بچو دنديس أول درا فوتوشوبي جدامي مرمومو كنا نجيم لما في أول درا جتشول أول مرة فوتوشوبي جدامي مرمي جيفا ممكن نجي أول مرة جتشول so فوتوشوبي جدامو سامو جنا فينجالي بفعندو ماتي وانتي كوني عندو مانغرو نمباسو so هنالزنا والرا بركاو صور ديمني ويا فينجي توم بربا Okay. Pam dan serat kau haba mikada. Cakula mesedi aku senda aku sedi dan. Amalet ko hafaz sabun. Hasat digoreng senerang pada. So an hotung berbaju amma warna dulu tak agar si sudah ni malay. Dulu tuh hojit abde umurin itu kutte ganda nawati kesi to bersisud akmale amma hotum fedu agak justan bisa apa jadi hoda malah uga hadiah sini hoda warre fudu daf karor fatani justan hadiah sini fennoda bilbilaki ya sini fmattansa garwa nabra nuftani دوفقوا سنراك أو في تسنيم بوتو كسيتيو جوالك يساني وشار متاجتو يوقفتني مو قالوا لولا تزتو ده جولي woollaggaa وميقات لولا تزتو ده وسونا بنسنو في الرنجلة قالين قول إيه بكك أبا متجرا أوكي يروتنا أو في الرنجلة تيسسنا يشتو ده خانت شو خنا بدنا لولا نمني نمواتو نجرو سنو بيشو باربادي يوقفتني اللي كانت أشي جولي ديكالا جت تكمو إيه يعني ديكالا دا أباكي يمبيك تغافل ما يكو جنو شو جتني نبدأ تتولس ها جد أنا عارف ما في مشكلة ركون كمان دولتين كيسان جربت إيتي لا فجستنا ما يدو دا دولو ما كيسان أمني كارو باس عني كارو باس Juga dulu mah kesan namni ardi basena dan mukarrum bas garab shifet. Sila kopi go tani posti nama go chubit both nama. Kurang dikasih maldita zurtani. Shurikan ko sifan kopi sa ugas ni fanoda. Party kafa onjet ada semua orang onjet war hair mood af. Ni kagot asa mood af kopof tani justan na dubisa sini foda hadiah I don't care
ما في مشكلة نوي إنما محمد تجالة جملي نما يبون فينا حباتو كندو الرندة ورسي أسوسي نيندو بدو سلا مراتو نما قوتوس ها مالجي تاجرتني وقا مراتو نما قوتو اقو مراتو نما قوتو ناف وش روي تكو دمو تكو ركو تكو يقابو عشر أنا تسني بتراكه اسني فنودا يو فيتن الدبل سما أورمو يو فيتن أباغادا يو فيتن ألابا إثيوبيا يو فيتن ألابا بربادن إيش جدا إيش جتني؟ Oh my god.